fuuldura maal ta'uu barbaadamee Artistii ta'ee aartii Oromoo kan guddisuu qaba. abbaa daraartuu haadha daraartuu yoo isin hin aartanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota maamtuuf akkam jirtu nagaa jirtu. Keessummoota guddoo arrasiin fidee jira abbaa daraartuu fi haadha daraartuun. Achuma irratti immoo abbaa daraartuu fi haadha daraartuu uumee akkanatti jaalalaan qabee hagana fageessee maqaa kee akkamitti akka jalqabe? Maqaan koo Ambassee Hussein jedhama. Jalqaba kan jammarre YouTube odoo hin taane TikTok viidiyoo gabaabduu waraabnee viidiyoo TikTok nama bashannansiisu. Haadha daraartuu fi abbaa daraartuu jettu fudhannee karaktara isaanillee akkana dalan jaarsa fakkaatanii. Immoo namoota daa'imman isaan akkanatti yoo ilaaltu jaarsa karaktara uffataa kanneen kunoo caammaa kanneen waa hunda sirreessee fi akkaataa isaa itti nama bashannansiisuudhaan godhee fi TikTok irratti qopheessee ture. TikTok irratti gaafa baasu immoo TikTok irratti yeroo ji'a 2-3 guunne keessatti beekamtii guddaa argatanii hawaasa biratti jaalatama guddaa argatanii akkasuma itti fufnaan jajjabiin isaan jajjabeessanii waa takka illee yoo isaan jammarsiisu silkii bareedaan qabu silkii gahaan qabu ture. Namoonni si gargaara illee intarvii garaagaraatti illee dhiyaatee ture. Intarvii isaa irratti illee si gargaara kan hawaasni keenya baay'ee kan bira dhaabatee jiru. Jiddumaan immoo ijoollee takka ijoollee biyya arabaa jirtu illee galatoonfatuun barbaada. Baay'ee waan tokko nu gargaaranii silkii agatate silkii saduraat irra jirtu ammallee kaameraadhaan hojjetaa jiru. Silkii agatate ijoolleen Dubaay Suudi Arabiyaa jirtu tokko nu gargaarteerti galatoomanii baay'ee isaanillee ulfeeffatuun barbaada. Akkasiin ammallee kunoo gara yuutuubaatti dabarree yuutuuba irratti kunoo hawaasa keenya bashannansiisuudhaaf uummata keenya bashannansiisuudhaaf viidiyoo duraan daqiiqaa 2-3 TikTok irratti hojjennu gara yuutuubaa dabarree yuutuuba keenya abbaa daraartuu irratti hawaasa bashannansiisuudhaaf viidiyoo daqiiqaa 8 ulee aga 30 aga sa'a tokkotti itti dalagu jirra. Akka kana jirra isin jechuu barbaada. Akka ati feetee dalaguudhaaf ijoollee kana akka jirtutti guddisuuf waan hunda guutumaan guutuu harka kee jira jettaa moo akkam jettaa? Akkana jechuun guutumaan guututti wanti naaf mijatee hin jiru. Ani tarii bakka an taa'ee abbaa daraartuu fi haadha daraartuu hojii taa'ee uummata hawaasa magaalarra jiran iddoo addaa biyya alaatirra jiran bashannansiisaa jiru. Ana naaf mijatee iddoo hin taane uummanni hawaasni keenya ittiin bashannanu itti gammadan jedheeti bakka hin jiru kun immoo neetwoorkimmaan gahamu hin jiru. Gaafa baadiyyaa keessa jiraadha abbaa daraartuu jira haadha daraartuu dalasiisu gaafa baadiyyaa irratti guyyaa dalasiisaa olii galgala yookiin gaafa biraa immoo magaalaa deemee neetwoorkiin bakka hin jirretti uummata kee kana bashannansiisuudhaaf diraamaa aartii Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf hagana deemaa jira. Walumaa galatti bakki nuti hojjannaa hojjetaa jirru kun illee baay'ee neetwoorkiin bakka gadi bu'aa naannoo magaalaan xiqqoo nurraa hiquu jirtetti achi deemnee viidiyoo gadhiifnaa isin dhagaa'amutti. Namni hin laala akkamitti isaan bira gahu garuu hin beekanii akkamitti hojjetamee akkam ta'ee isaan bira akka gahu hin beekanii ani sirriitti waan beekuuf anillee biyya fagoorraa isaan laaluuf dhufee kanaafuu wanna jiru hunda haasofnee uummanni Oromoo laalaa jira. Jijjiirama guddaa fiduu qabna. Kanaafuu TikTok illee ilaalu waan tokko ittiin fayyadamaa jirtan garuu isaanillee atillee waan aartii lubbuu keessa waan jiruuf hin hojjettaa malee waa argachuu irra hin jirtu. Katamaa deemtee akkanumaan akka keessummeessee si deebisaa malee waan tokko akka argattan hin jiru. Kana jechuun uummata Oromoo dhagaa jirtanii ijoolleen tun humna isii qabduun humna isii keessa jiru laaltanii garuu akkanumaan dalagaa jiran haganas akkanumaan deemaa jiran fuulduraaf ijoollee tana akkuma kanatti itti fufuu barbaadde moo yaada qabda yookaan yaada kanas akkamitti ibsita? Bareeda gaafiin kan kee ani odoo hin dhaaba ture. Iddoo akka isaan dalasiisuu hin barbaanne ta'e osoo hin dhaaba ta'e jalqabumaan dhaaba ture TikTok irratti. Maaliif hawaasni akka jaalateen gaaf tokko hawaasa mul'attee gaaf of bira duba deebite immoo namni illee maas hin jedha beektasuuf lagite duraafu yeroo fuun mul'ate akkana dhalli komii irra gahuu danda'a waan ta'eef komii sanillee dhaga'ee odoo hin taane
Ijoolleen tun hawaasa kiyya kana aartii Oromoo kana keessatti qooda akka daa'immaa kanaan fudhatte. Wanta xiqqaa kanaan gaafa kana hojjenne ijoolleen kun waan guddaa kaameraa guddaa gaafa argatan immoo waan kana guddaa wal hojjetan. Ammallee karoorri jiru duubatti deebi'uu qofa osoo hin taane uummata biraatu ijoollee akka isaanii barbaanne diraamaan afaan Oromoo aartiin afaan Oromootiin akka itti fufu godhuudhaaf abdii guddaa qaba. Guddatanillee bakka guddaa akka ga'an akka waliin jirru baay'ee isaan dalalsiisa. Waan isaan barbaachisu hunda guutaa fi akkasitti deemna jechuun barbaada. Galatoomii Ambassee mee gara Abbaa Daraartuutti deema. Abbaa Daraartuu akkam jirtu? Nagaan mee maamtii asitti si daawwataa jiran maal ergaa qabda? Innuma inni yuutuubii maamtuuf jedhu kan guddisaa fi laayik ishee gochuudhaan cinaa dhaabbadha. Fuulduraa maal ta'uu barbaadda mee ibsa? Aartistii ta'ee aartii Oromoo kan guddisuu qaba. Aartii Oromoo kan guddisuu hojii qaba. Haadha Daraartuu akkam jirtu? Nagaa. Maamtuuf maal jettan? Maamtu yuutuubii maamtuuf jedhu sabiskiraayib laayik ishee. Haadha Daraartuu gaafii isin gaafachuu barbaade maal inni? Fuulduraaf maal ta'uu barbaadda? Saayintistii illee ta'uu barbaada. Saayintistii. Doktara illee ta'uu barbaada. Barsiistuu illee ta'uu barbaada. Kanneen barbaada. Garuu aartiin akkamitti jalqabdan isin? Awwala isatu isin jalqabsiise moo akkamitti jalqabda? Akkamitti hojjechuu keessan hagana gahuu keessan amma uummanni baay'ee isin jaalata, baay'ee isin eeggata. Eenyutu humna keessan isin ta'e? Ambasseedha. Abbaa Daraartuu eenyu? Yaada ati barbaaddeetti akka deemu uummanni Oromoo haa dhagahu wanna isin barbaachisu guutumaan guutuu. Abbaa Daraartuu fi haadha Daraartuu argachuuf diskiripshinii jala yuutuuba isaanii hin kaa'a. Isaan argachuu hin dandeettanii achumaan immoo Ambasseellee yoo arguu barbaaddan isaan dubbisuu yoo barbaaddan ana na dubbisa isa waliin isin agarsiisa. Mee hojii kee kana keessatti yoo hojjettu gaxxameenyi hin jiraatu. Yoo hojjettullee ta'uu mala isaan wajji mee gaxxameenyi jiraatu. Gaxxameenyi kun baay'ee jira beektaa. Gaxxameenyi kun yeroo baay'ee yoo diraamaa waraabu namoonni tokko tokko beektee baadiyyaa keessatti waan hojjettuuf namoonni tokko tokko dhufee oduu ati bakka hin barbaanne fa'a waan isaan amma akka xiqqoo jaalatamummaa hawaasa bira qabaniif dhufee si bira dhadhaabata beektee. Gaafa dhaabattu immoo ati lookeeshiniis barbaachisaadha mire. Oduu viidiyoo tokko hin dalallifaa gaafa mul'umaayyuu TikTok xiqqoo gabaabduun soraafisuu dhabuu danda'a namni si yaa'ee beektee maartees ilaala gaaf tokko bicha akka malee naare beekta. Yoo isaan hojjedhu lachuu haala dura qoqqaachisee akkaataa isaan eeganaa qabatanii booda ka dalasiisu. Gaafa tokko bicha magaalaa irratti dalagu deemne karaktara magaalaa gaafa hojii deemnu immoo manni dudee nu dalasiisu dide. Nurraa deemaa. Maammuun dalagu. Hayi bakka nutti rabatanii haja abbaan Daraartuu kana haati Daraartuu kana baay'ee ittiin diraamaa hojjetaa irra booda rakkoon qabu nuttanii dalannee gara magaalaatti baadiyyaatti deebi'u waan ta'eef goraa jennee akkasitti dudida nuti isaan. Jechuun waraabuu keessatti ilaalaa jirani malee kaameramaan illee ni bira jira wanti ni bira jira. Gara deddeebi'ee kadhadhe. Jiddumaan haari nama kanneen keessaa nama tokko rifachiisuu qaba jedhee shabxummee erga qaba. Nama guddaa ta'a xiqqaa ta'an beeku. Laat goote. Haasofte piraankiitti daleete gaachumatti. Piraankii miti aariituma dha'e. Dalasiisuu didan. Bakka aariin dha'ee gaafa dho'adha namichi xiqqii naqqabate. Namichi abboo mana dhoofte namichi yoomsi dha'ee maanii hin beekne aarii keessa illee jira. Mana dhoofte yoomsi dha'ee sin agarre abboo beena dhoofte reefi akka ifame dha'ee ifama dalagarra waan jirruuf jettee dalagaa akkas jennaan ifama bakkaadheet. Mudannoo kanatu nama mudate beektee gaafa kana nama dha'ee akkasii as deebi'aa keessatti wanta tokko haaranii hojjetu illee baay'ee waan qabu jedheetumaan manni illee akka jaalala isaaniif qabu arge isaan maaliif manni kun illee waan jaalatuuf wakii dhaabatee nu ilaala isaan sanii hubanne jedheeti akkasitti hubadheeti gaddagaaf sanii ta'u namni wala illee nama tokkotti illee dubbadhu ni isa yoo danda'e hojjedhu dadhabe immoo ni isa jechuudha. Mudannoon qabdanii
akka isaa mudannoon jiru isin bira abbaa daraartuu haadha daraartuu yoo isin hin aartanii jechuun kiyya isin daa'imaami akka nama guddatti yoo daa'ima waaman in aarsamu. Nama abbaa daraartuu jedhee gubbaati maal godhaarre. Abbaa daraartuu kana keessa abbaa haadha daraartuu kana keessa jaalattanii jechuudha kaaraaktarii kana itti fuftanii haga guddattanii garuu guddattanii kana caalaa akka hojjettan kunoo ambasseen hin jira. Abdii qabaa anillee isin jidduu jira gisee hunda dhufee deddeebi'ee isin wajji carraa gaariidha isin wajji hojjechuun hin hojjedha waan aartii jedhamu hunda isin wajji hin hojjedha jabaadhaa ambasseen isin guddisuuf akkana deemaa jira haga ummanni isaa nama keessa ummanni Oromoo hundi isin beekuu qaba jirraan immoo humna qabdan kana akka miiliyoonii darbee abdii qabnaan anillee abdii qaba xumurarra mee yaada dabarsuu qabdan uummata Oromoof yaada qabaa kan jettu hunda sitti kenna jira. Ayyee daawwattoota marti keessanuu wanti dhaamsi an dabarsuu barbaadu akka nama dhuunfaattis akka abbaa daraartuu jenneetti baafannettis daa'imman kunniin daa'immoleedha abbaa daraartuu haadha daraartuu ta'anii karaktara nama guddaatiin dalaguutti jiranii isin immoo yoo dandeettan immoo waan barbaachisu isinillee diraama irratti argaa jirtanii waan isin barbaachisu viidiyoon kwaalitii qabu akka taanillee akka ta'ullee argaa jirtanii isin mee marti keessanuu warroonni abbootii qabeenyaa taatan yoo jiraattan taatan ijoollee tanniin bira dhaabachuu barbaanne horreettan kunoo karaa keenya keessaan karaa tiiktookiitiin ta'e karaa yuutuubiitiin ta'e miiseejii keessa keenya keessaan nu dubbistanii waan nu barbaachisu ijoollee tana biraan dhaabannoo ibtan isin jedha inni biraa immoo marti keessanuyyuu ijoolleen Oromoo taatan viidiyoo isaanii laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu cinaa dhaaban warroonni immoo yuutuubii viidiyoo odollaan lamni tiiktookii fa'aa yuutuub irraa fuutanii feesbuuk fa'aa irratti tiiktook fa'aa irraa maxxansitan suni bifa wajjin odollaan lamni fuutanii tiiktookii fi feesbuuk qofa irratti gadi walaan dhiisinaa isin jenna. Ergaa isaa dhageessanii abbaa daraartuu fi haadha daraartuu kallachaanuu yoo argachuu barbaaddan isa argadhaa isa dubbisaa wanna barbaachisu hunda anillee dhufee kallachumaan dhufee waan tokko hin jiru garuu kanuma keessa hagana gadi osoo immoo guutuu ta'ee maal akka hojjetan ambasseen kun humna qabu ijumaan laale humna qabu isaa asuma baadiyyaa keessa ta'ee hagana keessa osoo immoo irra caalaa ta'ee maal akka uumu akkanumaan laallee jirra isinillee jabeessaa haga amma wajjin turree abbaa daraartuu fi haadha daraartuu umrii isaanii haa dheeressuu atillee galatoomii baay'ee si galateeffadha ijoollee tana uummata Oromootti baay'ee jira ka akkana baay'ee jira guddisuu jabeessuu bal'isuu qabnaa kanan dagatinaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.